Finfinnee yaa Finfinnee Finfinnee yaa Finfinnee madda burqaan cinne tawaaqni nuuf kenne ansirraa fagaachuun numan taane Finfinnee ashamaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya egaa har'a akkuma beekamu obboleessa keenya jechuudha jabaa keenya itti gaafatama maanaajara guddaa faantoliidha jechuudha. Isa biratti argamna asumaan maqaa isaatii fi eessa akka jiraatu fi bakka waa hunda gaafannee isin yoonti yanna hayyee kabajamoo eenyu isin jaan duraan dursee ani dargaggoo Hakim Abdallaatiin jaama. Hakim Abdallaadha jiraataa isa jiraataa godina Argee Lixaa bulchiinsa magaalaa Baddeessaati. Baddeessaa taraadhilee itti daladhee garuu Baddeessaa caffee fi galamsoo jidduutti guddadhe guys akkuma beekamu jechuudha. Ittiyaan Sudaan gaafii takka Hakim gaafanneeti egaa ittiin boharrame waan wallaaluu fi waan nu qobalchiis takka haanuu jiru achumaan Hakim gaafa Finfinnee tana ijoollee gaafa dura ifiifillee dhufturraa eegalee gaafa ijoollee fiddus ta'e gisee Finfinnee tana dhufte mee mudannoo si mudate ni qabda? Mudannoo hedduu jira. Nuti beektaa duratti afaan kuni afaan biyyaalessaa kun afaan Amaaraati. Afaan Amaaraati. Sanbooda gaafa waa bitachuudhaaf magaalaa baanu yeroo jalqabaaf 2007 fataraa daaliif dhufne gaafa dhufnu gaafa sana Amaaranya waan jaa hiikuu itti rumbeenu beektaa. Sanbooda nyaata naakanni Sanbooda irra afaan akka nama afaan hin beeknetti. Akkana tari baka ogu nyata fornite kawe ngoro yenu khadim wani martani wo gine khadim ab gebsitanyina te kawe mere gebsitanye chumbe ta benu esero negara Sanbooda gine ko jetem sawa Abdullah enyu bersa ka sagabsa Abdul Wahid Rashid Sanbooda mudanno khara afarna Amaaratiin nu bade du sakana Sanbooda mas mkasa ba kanya tokko jira amma ga wal jara daban ne beta abo esa girta gize yennun bakka fooqi wal gubbata kan jira nje fooqi wal gubba yeroo masari fooqi wal gubbata kan jira nje fooqi wal gubbata ntamiga hundi wal gubba jirti wal gubba fooqi hundi akka jirutti wal gubba jirti Sanbooda barbaanne boo maqaa bakka saddaqi dhugaa fadhu namni biyya kana sanuu fiigee jiraatu jireenya isaa kana jijjiiruudhaaf fiiguu malee waan kana gaafatte wal gubba Sanbooda yoo gaafatte siiniman yoo bakki kenna bakki kun eesoo njette inni ala gamsin jaa nama orbiitii sarra fiiguu isaa malee siimuu hin danda'u histii guute uummata jeeta Sanbooda uummata warra Finfinnee guutuu histii guute kuma qabaadha Sanbooda sitti nimani Sanbooda mucaa sana akkasii barbaanne mee bakka jirtu dhaabbadhu yookaan namu baankii bira dhaqiiti bakka lookeeshinii achirratti gaanii barreessanii yookaan bakka inni buufu bakka sanni barreessa waan ta'eef Sanbooda bakka sanii akkasii gaafanne nama san dhanyee fune sanii mudannoo karaa kanaa jira mudannoo bareedaa jira gidduu qabatee sii deemina. Ittiyaan Sudaan mee wallistoota Oromoo keessaa jechuudha wallisaan ati akkaan jaalattu wallisaa kana. Ani wallistoota Oromoo hunda isaanii ni jaaladha. Kan kaaba kibba bahaa dhiyaatti dhalata hunda isaanii jaaladha. Isaan martinuu afaanuma keenya kana mul'isuudhaaf qabsoo jaarraa tokko oliif godhaa turanii hunda isaanii nan galateeffadhaa keessaa immoo addatti haalaan jechuudha addatti Rabbi rahmataa godhuu fi artistii keenya kabajamaa Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa jaalladha. Ali Birraa nin jaalladha. Inni abbaa isaanii hundaati beekte. Hangafa isaaniiti waan ta'eef. Wallistoota hundaati hundi fakkeenya isaarraa fudhate waan ta'eef isaa kana nin fadha akka malee. Isaa achitti namni sirboo osoo sirbuu baate wayyaa hunda sirbee jira. Haa sirbanii. Illee sirbee. Haa sirbanii. Sirboota isaa keessaa sirba akkaan jaallattu. Sirba isaa keessaa sirban akkaan jaalladhu hedduudha hundinuu ni jaalladha garuu ammoo keessaa caalchiste. Keessaa anis biyyan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa uumamaan badhaatu biyya sirna gadaa tan ittiin beekamtu mallattoon ishii Odaa. Ittiin bu'aadha guys. Ega hamma
فيديو تاني تلمدتي نفارة ترى سنجنا all the best لقيا نترى Gartuma. Lesbian